Nagaa Waaqayyoon baay'eetu hordoftoota Aabbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessa hin obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee akka nagaa qabdan abdiifamantiin qabu Waaqayyo bira. Guyyaa irraa kanas deebi'ee dhufeen jira. Egaa akkuma beekamu kanaan duratti yaada tokko isiniif qoodatan ture. Yaadni kan koos mata dureen isaa akkuma kanaan dura dhaggeeffattan warra duraan dhaggeeffattanii waa'ee ijoollee biyya Arabaati jechuudha. Anumarraan qabatee anis isaan keessaa ishee tokko waan ta'eef mata duree ani isiniif qoodee ture. Ijoolleen biyya Arabaa osoo gara biyyaatti hin galin osoo gara Itoophiyaatti hin galiniin duratti waan hojjetanii waan itti dadhaban tokko waan baay'ee hojjetaniiti. Garuu waan tokko dogoggoruu innis inni anuma wajjin wal qabatee jechuudha. Hojii hojjennu tokko osoo gara Itoophiyaatti hin galiniin duratti osoo biyya Arabaa kana jirru osoo yoo Itoophiyaatti gallee waan hojjennu tokko biyya Arabaa kana gallee hojii irraa gallee biyya keenyatti immoo waan hojjennu tokko osoo biyya Arabaa kana hin deemin biyya keenya irratti waan hojjennu tokko asuma teenyee itti yaadnee gaariidha biyya keenyatti yoo gallee biyya Arabaatti hojiidhumatti gallaa. Garuu immoo asii hojjennee dadhabnee waan hojjenne waan milkeeffanne saniin booda immoo yeroo biyya keenyatti gallee ganaa immoo waan boru hojjennu yaadurra ammoo osoo biyya Arabaa jirru yaadnee yoo gara biyya keenyaa gallee gaariidha jedhee yaada isinii qoode jechuudha. Irra deebi'uun nan barbaachisu. Haa ta'u malee baay'een keessanii koomentii jalatti nuti kan nu rakkisee hojii osoo hin taane haala nageenya biyyaatii jettan namoonni tokko warri gaariidha yaada gaarii nuuf qoodde warri jettan isin jirtu jechuudha. Walumaa galattu amma isarraa mataa taasisanii deebisuu barbaade jechuudha wanta gaaffii ta'ee jira. Mee amma baay'een keenya yeroo biyya Itoophiyaa gallee yeroo 2-3 gara Itoophiyaatti gara biyya Arabaa kaatti deddeebinu dhuguma haaluma biyyaa nageenyuma biyyaatitu nu rakkiseeti moo nutu wanta hojjennu kana ofii keenyaaf osoo hin yaadiin dabarsinee namaa yaadaa haala ittiin nama gargaarru wanta wassaname malee ofii keenya caala namaaf yaadaa qabeenya keenya qisaasichaa waan baay'eetti qabeenya keenya qisaasichaa odoo waan boru hojjennu osoo biyya Arabaa kana teenyee itti yaadiin gara biyyaa gallee kan birrii keenya balleessaa jirru malee nuti kan biyya Arabaatti deddeebi'aa jirru walumaa galattu haala nageenyatii miti isin jechuu barbaadan. Haalli nageenyas dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessa nagaa hin qabdu biyya keenya Itoophiyaa jechuudha. Turee jireenya nagaa dhabdee. Egaa ani immoo waa'ee isaatis Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa godhu jedhee dubbadheen jira jechuudha. Walumaa galattuu maal isin jechuun barbaade irra caalaa nuti haala nageenyaa osoo hin taane ofuma keenyaaf ofii keenyaa yaaduu dhabuudha. Boru maaliin galee hojjedha osoo hin taane yookaan qaawwa maatii keenyaa guutuu qaawwa obboleessi keenyaa qaawwa obboleettii keenyaa qaawwa daadaa keenyaa qaawwa eessuma keenyaa osoo guunnu kan keenya nutti hir'ataa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan nuti odoo amma fakkeenyaaf nama tokko miti nuti yoo ijoollees qabaanne yoo abbaa manaas qabaanne bakka innis amma tasaa yaaduu qaba. Nus kan mataa keenya waan hojjenne gallee yoo hojjenne yaadnu dirqama ta'uu qaba jechuudha. Isin galee kanaafuu silaa waggaan lamaayyuu nama tokkoof baqiidha jechuudha. Osoo nuti walii gadi qusaasachuu baanne osoo maatii keenya abbaa keenya haadha keenya jechuu baanne maatii abbaa maaliif gargaaruu miti. Ani kana jechaa jiru nuu baddaa. Maaliif abbaan keenya nu dhalchee nu guddisee waggaa 18 nuti xaaree jechuudha. Akka haala biyya keenyatti namni tokko kan gargaarsirra dhaabbatu waggaa 18 yoo guutee jedhu. Haati keenyatti immoo odoo umurii keenya guutuu waan barbaanne gooneefiyyuu maqaan haadhaa hin dhaamu. Maaliif jeessa galgaraatti nu baattee waa baay'ee nu dhoksite jechuudha. Walumaa galattuu namni nu barbaachisu jechuu kiyyaa miti. Wanti isin hubachuu qabdan isiniif gala jedhee yaada. Waaqayyoo gaditti namni sirriitti nu barbaachisa jechuudha. Namni nama malee jiraachuu hin danda'u. Akkuma mukni tokko hin haaramuu hin boba'a. Muka tokko yeroo ibidda keessa keessanii hin haara malee hin boba'u. Yoo lama ta'ee jiraate garuu hin boba'a. Inni tokko hin haara inni tokko hin boba'a jechuudha. Kanaafuu wanti isiniin jedhe isiniif haa galu
nuti irra caalaa kan biyya Arabaa kanatti nu deddeebisaa jiru haala nageenya biyya keenya qofa osoo hin taane ofii keenya yaaduu dhabuudha. Waggoota 2, 3, 4 kan biyya Arabaa kanatti deddeebinu ofii keenya yaaduu dhabuudha. Humna keenya ol nama gargaaruudha. Humna keenya ol nama yaaduudha. Dhugaa dubbanna yoo ta'e jechuudha. Ani koo dhugaa dubbachuuf waan wayiitiitu nutti jira jechuudha. Dhugaa odoo ofii keenya yaadin namaaf yaada. Baay'ee garaa laafna jechuudha. Garaa laafina guddaa qaba. Maaliif beektu waa baay'ee agarree jirra biyya Arabaa kana keessatti. Beelus agarreerra, dheebus agarreerra. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee agarree jirra jechuudha. Kanaaf yoo namni waan akka nuun jedhe baay'ee baqa hin gaddinaa. Qaawwa keenya duuchuu alatti qaawwa nama sana yoo duuchine ofii keenyaaf gammanna jechuudha. Kanaafuu ani akka mataa kiyyaatti waan isin jechuu barbaadu tokkoffaa jechuudha irra caalaa namni waan hojjetatu hundi guutee fi fakkeenyaaf kan akka mana ijaarratee lafa bitatee mana ijaarratee hojii mataasaa qabaatee haala nageenyaa qofaadhaaf biyyarraa bahee hin jira jedhee akkootittani yaadaa hin jiru jechuudha. Waan hargees waan dhagees miti jechuudha. Odoo hojii hojjetu odoo waan hundi guutee fi jiru biyya Arabaatti deddeebi'ee jedhee yaadu jechuudha. Durumarraas qabnee nuti hojjennee moof jijjiiruu qofaadha kan nuti biyya Arabaa kana dhufnu malee haala nageenyaa bichaadha. Itoophiyaan nagaan qabdu jennee tiimiti kan biyya Arabaa kana dhufnee jechuudha. Akkasii waan jedhu immoo waan nyaannu dhabne waan dhugnu dhabneeti miti. Namni gaafuma dhalatu maatii keenyarraayis maatuma gaariirraa dhalannee warra qotee bulurraa dhalannee waan nu nyaachisa waan nu baasan dhabneeti miti geenii of danda'uu isaanis haala jireenya isaanii jijjiiruudhaaf jechuudha. Kanaafuu deebi'an isin deebisuu dhufee wanti sirriitti na hubattanii nuti hojii fi miti kan biyya Arabaatti deddeebi'aa jirru warri koomantiin jettan jirtu jechuudha. Haala nageenyatii nuti jettan. Haala nageenyatii jettan garuu haalli nageenyatii sirriidha. Biyyi keenya nagaa hin qabdu. Yoo hollaan nagaa qabaate namni tokko hollaa isaatitti kan nagaa qabaatu jechuudha. Egaa akkuma beekamu Itoophiyaa yeroo jennu Itoophiyaa keessa biyyoota baay'ee jira. Itoophiyaa isa guddoo dhiisatii Oromiyaa keessaayyuu baay'ee jira jechuudha. Oromiyaan bal'oodha. Isaan keessaayyuu baay'eetu jira. Isaan keessaa immoo gimmaashi nagaa qabdi. Gimmaashi nagaa hin qabdi. Fakkeenyaaf akka naannoo kiyyaatti naannoon kee yoo nagaa qabaate naannoon biraa immoo nagaa hin qabu. Isinii garee kanaafuu haalli nageenyaa qofa bichaa fi miti kan nuti kan biyya Ormaatti deddeebinu ofii keenyaa yaaduu qabu. Ofii keenya gadi of qabu. Ofii keenya osoo luka lamaa hin dhaabbatin nama dhaabuu deemu jechuudha. Dhugaa yoo ofii keenya karooraan waan itti hojjennu yoo hin qabaanne biyya keessaa dirqamaan garuu biyya Arabaa kana deebina kaa maal goonare biyya Arabaa waggaa 2 waggaa 3 teenyee gallee yeroo biyya gallee liqeeffanneetu hojii jalqabna moo liqeeffannee waan gochuu dandeenya maaltu nu amane nu liqeessa dhugaa biyya Arabaa kana yoo galtanii biyyatti jechuudha yeroo baay'ee hin qabdu isiniin jedhu malee hin qabdu isiniin jedhan dhugaa oduma dhabdeeyyuu namni sii beeku hin jiru. Hoggaa amma kanaatti miti kan isheen biyya Arabaa hojjettee dhufte isiin jedhu malee wayii ishee haadhumti keetu wayii mucayyoon kee hin dhabdeme nutti baasaa turteme namni jedhu hin jiru jechuudha. Dhuguma isiin jedha abbaan fi isin jaalatee haati keessan qabaattee abbaa keessan ta'e abbaa barbaade yoo ta'e biyya Arabaa kana akkattanii waaqayyo isin galchin malee odoo akkattanii galtanii ta'e namni isin beeku hin jiru jechuudha. Abbaan fi odoo ta'e immoo oduma birriidhaa kennitaniif jechuudha. Birriin kun nagahee jira bakka kan isin jedhu hin jiru jechuudha. Amma fi odoo kan ta'ee fi nagahee jira kan jedhu gonkumayyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu walumaa galattuu deebiin koo isiniif deebi'ee jedheetuma yaada. Nuti irra caalaa ofii keenya yaaduu dhabu. Nama yeroo gargaaru humnaa ol gargaaru. Agartanii yookaan immoo osuma biyya Arabaa kana jirru waan boru hojjennu irratti yaaduu dhabuutu biyya Arabaa kanatti nu deddeebisa malee osuma jirru hojii keenya waan boru hojjennu waan borutti bobba'anii gallu waan boru uffa itti jennu as teenyee yaadna ta'eeti wanti biyya Arabaatti nu deddeebisu tokkollee miti hin jiru jechuudha. Kana gaaffii isinii kaasee ture daabiin kee isinii deebi'ee jedheetuma yaada. Ammas immoo rakkoo hin qabu. Wanti gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate na gaafachuu dandeessu amma danda'uuni isinii deebisuudhaaf ani qophiidha jechuudha. Walumaa galattuu jechuudha yeroo biyya Arabaa kana keessa hojjennu baay'ee garaa laafna jechuudha. Gara laafina wayinuu keessa kaa'ee jira jechuudha dhugaa. Gara laafuun badaa miti. Nama gargaaruunis badaa miti. Garuu likkiitti gargaaruudha malee. Maaliif namni nama malee jiraachuu hin danda'u. Dhugaa Waaqayyoo gaditti namni nama barbaachisa jechuudha.
akkuma dura isin jenne namni tokkichi homaa gochuu hin danda'u. Garuu ofii keenyas ilaaluun dirqamadha. Maatii keenyas yeroo gargaarru, abbaa manaa keessa yeroo gargaarru, ijoollee keenyallee maan taane jechuudha yeroo gargaarru ofii keenya ilaaluun dirqama jechuudha. Ofii keenya ilaaluun boru yoo galle maalitti gallaa jechuudha. Keessattuu dhugaa dubbachuuf hojii yoo biyya arabaa kanaatti gallee yoo biyya arabaatti kanaatti galtanii waan irratti bobbaatan yoo qabaattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Bakka sammuu keessan isitti boqotaa, isa ilaaltanii gammadduu. Kanaafuu deebiin koo isinii deebi'ee jedhetan yaada. Inni tokkoffaan nuti kan biyya arabaa kanatti deddeebinu osoo biyya arabaa kana jirru maal hojjenna jennee karoorfannee waan mallaqni illee itti baafnee qopheeffannee osoo gara biyya arabaa galle wanti gara biyya arabaatti deddeebisu tokko illee homtuu hin jiru jechuudha. Namni quufaaf biyya arabaatti deddeebi'u hin jiru. Maallee anuma argaa jirru kana miti maal nama gammachiifti manni namaa keessa, maal nama boqochiifti manni namaa keessa anuma argaa jirtan kana. Kanaafuu walumaa galattuu deebiin koo isin deebi'ee jechuun jedheetuma yaada. Dogoggora jiruuf immoo ifa manaa godhaa woo dogoggora jiraatti wal gorsinaa. Yaada qabdan koomantii galatti naa barreessaa ammasii viidiyoon koo immoo yoo isinitti tolee koomantii laayikii sheer gochuu hin dagatinaa jechuudha. Koomantii yaada qabdan naaf qooda qeeqas yoo ta'e gaaffis yoo ta'e anaan na jabeessa waan ta'eef koomantii kaa'aa isiniin jechuun barbaada. Yaadni ani qabu guyyaa irraa kan akkanuma amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti naa tura.